Sina ngafti kan injurtu. Indufti. Maali hagi injurtu inna nagi aga kaswa dabam seta. Ma inni mana eddo qabda kanaafuu eddo biraatti gashuu dandeessa. Maal ta'are? Balbal gadhiisam. Aane sayundaku banama ta'e argeemu danger irra seenna se jechaan turre. Akkamitti naaf deemte jettee amantam. Aane sayundaku. Maaliif na jeetam? Siigee qaan jiru. Maal go'aa jirta? Gara sammuu keetti gara qalbii keetti deebi'i. Anatu bultisifta ana wajjin jiraachuu qabdaan si jechaa jira. Intaloon beezaa jedhanii kotota ishee guurrattee Sa'iidootti galuudhaaf haqxe. Maanni ishiin ayyuurraa laalti makkamidha. Wayne ayyuun kun kotota guurratte amuutti galtee ta'uu dideeta. Kanas bitee hindide sanas bitee hindide kanas fidee hindide asinis dhufee hindide. Amma mana suuraa mana veelloo mana iddoo veelloon gurguramu deemtee achitti uffattee Sa'iidoo waamsisnaan ta'uu dide achi waan gootu dhabde uftee ani bilaankii hojjeta bilaankii amma adeettanii isinii bilaankii hojjeta ani daalalee ko Ameerikaa ufeena dhiisee ta'uu dide amma kumtaalatti guuttadhuutti kumtaala moo shaanxaadhaa garuu ni hin beeku. Kumtaala warra biyya alaanatti wayne malaachuu wayne shaanxa akkasii jarruman argan hin beeku. Maali carqiidha moo carqiirraa hojjetame moo maayinni shaanxaan akkanaa joo maali? Kun kumtaalan biyya keenya keessaa adiidhamti dooniyyaanni tokkos jira. Kun kumtaala kan warra faranjootaatti kan isaaniitti guuttadhuuti kottu kumtaala tokko maal goote amma kana maal jala hin fida kun hunduu wayyaa moo minxaabii faa jala naqxee beezaan kun biyya arabaa dhaqxeetti taataa biyya arabaati dhaqxeetti biyya arabaati akkatti guurameen dhufa kumtaalaan jechuudha garuu ani hin beeku waa'ee isaa keessa maan darbe amma ani maaliif hin darbe nagaachini faatu kabajamtoota hordoftoota kiyya kam jirtu meessin nagaa keessan baga jiraattan bagarra keessanii egaa waan ija keenya nu koskose kana dubbachuu hin dhiisnu waan dubbatamu isaantu fide waan ta'eef Sa'iidoo yooma nagaadhaan teessa laatan intalli sirraa guruu didde sirraa bu'uu didde gadda Sa'iidoonni sin barbaadu ennaan gaafasi akkas yeroo jedhu bakka lammatan deebitu seenne harkaan lafa qabanne marga jiidhaa kutanne ililchaa turre bakka Sa'iidoon natsaa bahee bilisa bahee intaloon kun uftee kana caala mataa sannaannisituu jenne isheen kee kootuuti baajaajitti fe'adhu kumtaala ishii baajaajitti fe'adhu qac mudii walleen qabdu bar amma suutaan meeshaa fidetu malee akkanatti dura faa ofii harka duwwaa faa ufanii galu malee maaninni fe'atanii dhufan adaraa goofta dur jechuudha aseennaan jechuudha duratti humaa fudhatanii naqanii bar humaa fudhattee naqxu harkuma duwwaa deemtaa achi booda waraqata barreessanii waraqata ergu warra keetti intalli keessan nu bira jirti jedhanii warri kee akkasiin barbaanne badde'anii kan yaaddofne daafanii dhuma ganama bariidhaan sama gara galgalaafaa deemte miti galgala manaa baattee bariidhaan waraqanii qeesaanii naqa akkasii hin heerumte aseennaa dhaqxe inta dabbaabel aseennaa dhaqxe kalas achi maaltu taare uffata ishii maalmaashii guyyaa masan deebisanii erguufi waraqanii dhufeera taanan bakka maal godhuraa jecha akka dhaqxe waan ta'eef uffata ishii waan argeen erguufi akkasuma ilaalaa akkasidhee malee kumtaalatti fe'attee hin naqxu aseennaa kumtaalaan baajaajiidha moo kun mooderni heeruma mooderni sabara keenya kana malee sadurii miti innaa beezaan akkanatti
maraatteetu waan maraattu dhabdee anuma wajjin jiraatta malee jettee maraannaasa kana ibidda gadi buuste jechuudha. Asheenni hayyuu jala deemtee koppii beesti gooti koppii gooti. Otoo hayyuu dhaateera ta'ellee jala deemtee haqootu. Deemtee mana isaatti mana keettiin galaa itti hayyuun deemtee achi dhaabee. Yaama kun inaaffaa guuta. Ayisa idoo narraa deemtee uffee nanni deemtee manatti itti qosoqqosti. Deemtee sanuu ol galcheetu achi ganaa waan ta'eef waan itti fufu wayiis jira fakkaata. Isheenoo kumtaala bichaa fiddeen dhufne bara waan biraas fiddeetti isa ol gashinaa fi ganaa deemtee fiduu deemte. Amma paartii tuusaa irratti isheen yoona firaashii faa siree faa kana feetee fiddeetti. Bakka. Seydoo ko'aa fi ndaakaa. Ani nan daafikaa ijoollee baay'een godhan daafikaa. Ani loqoda akkanaan beeku. Maal jechuudha? Abeet yaa rabbi nagaa buusi. Yaa rabbi. Kan beezaa kana mataa miilaan qabu dubbatanii eengadda isheen waadaan hin galle jiru. Boossee harqitee kana booda beezaa ishee sin barbaadanan ta'a. Hojii mataa kootiin hin dhufaa. Kana boodanii piraankiin godhaa jira ture Sa'idoon jenne isheen. Hojii piraankiin hojjedhaa. Baqa jiruun kusuun baxamee jenne. Ofirraa baan intala obboleessi ishii koottuu hin jenneen obboleessi ishii koottuu hin haasofnaa waan ati gootu kun nuun taane maqaan balleessee maatii arrabsiisee miidiyaa irratti kun warra hin qabdu nu jechisiisee kootinan obboleessa ishiis didde argitanii obboleessa ishii diddee warra ishii hunda rijeektii gootee obboleessa ishii rijeektii gootee kunoo hojii ishiitti fuftee jechuudha. Engadda kana immoo baqqaan dhiisti jennee nu ilil jennee kunoo yuutuubii gosa kana sabskiraayib na godhaa. Hojii kootiinan dhufaa waan haaraadhaan deebi'ee dhufaa jettee turte. Jedhannaan amma isheen lakkaafamteetti natti fakkaata Sayidoo irratti. Maal jennaree kana caala erga akkas ta'e dubbiin. Maal jenna kana caala Sayidoon isoon bu'aansaa maaliif hin tumee maan ari'u inni hin sossoba ushurururururu jedha bakka xuuxxoo mafaa fuudhee kennuufi malee maal ta'e xaf godhee kumtaala shifaana warwar godhee ol galee balbala isaan cufatu feetu haa galtu feetu moodo barbaadde na baajaaji ishii qabattee barbaadde haa dhaqxu. Sossobee ishii ol galannan sirooyyuu ol gashe manatti jechuudha. Inni siin mana qoxoqqota jala deddeema maalaa gootu mucaa xiffiidhaan xafaxxafee toonni ofirraa aree bakka lammata deebiteen dhuftu. Amma sanni sossobu keessa isaatti immoo na barbaada keessa isaatti na jaallataa jetteetu itti deddeebiti. Argite wayii Sayidoo gara kuteessa hin taane Sayidoonis abboo of kabachiisi tumi maali? Halangaa wayii hin jiru, qabattoon hin jiru, dur qabattoo faatiin qaxaqqaxaan dur qabattoon hin jiru, halangaan hin jiru. Shamashamtee ofirraa yoo itti manii didde maal godhu reesh jara keenya.